Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti wajji turaan immoo affeerraa kenna biiftuu Oroo keessan jajjabeeffadha. Dursee hangafoota oduu isin dhageessisa. Oduun jalqaba. Deetan ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa Finfinnee irratti hiriira waraana mormuu ba'uun ni danda'ama. Yoo ka danda'amu ta'e immoo hiriira bahuun kan hin hayyamamneef naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa qofa jechuudha yaada gabaabaa kennee jira qabadhee jira. Oduun itti aanu kiiloon 4 yookaan 4 kiiloon raafama hamaa keessa galuun dhagahamee jira. Raafama hamaa keessa galuu irraa kan ka'e muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yeroo ammaa kanatti eegdota isaa Riippaabilikaan gaardii kan duraan turan ari'uun kan biraa galchee jira. Akkasumas Finfinnees dirooniin yookaan farra diroonitiin eegaa jirra jedhee jira. Muddamsuu keessa galee irraa kan ka'e hojiileen biroollee kan hojjetaa jiru hedduudha qabadhee jira. Kanaanis wal qabatee Jawaar Mohammadis waan jedheen qaba dabalata isaa isiniin ga'a. Oduun itti aanu haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti raayyaa ittisa PP irratti raawwataa tureen miidhaan guddaan raayyaa ittisa PP irra ga'e akka ta'ee fi yeroo ammaa kana dhaabbatichi rakkoo garaagaraa keessa akka galee fi rakkoo garaagaraatiif saaxilamuun beekamee jira. Rakkoo isa mudate keessaa tokko madoon humnaa ol itti ta'uun yeroo ammaa kana madoo tajaajiloo kan yaaluu dadhabuun beekamee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bakkoota garaagaraatti waraana PP irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiruunis injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Deetan ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa Reddoo hiriira mormii waraanaa dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinneetti gaggeessaniin wal qabsiisee yaada fi gaafilee garaagaraa dhiyeessee jira. Obbo Taayyee Danda'aa Reddoo Finfinnee irratti hiriira waraana mormu ba'uun ni danda'ama jechuun gaafata. Yoo danda'ama ta'e hiriira waraana mormu ba'uu kan hin dandeenye naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa qofa jechuudhaan gaafata. Kana jechuun akka yaada isaatitti naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana uummanni Oromoo waraanni nurraa haa dhaabatu jedhee osoo kan mormiidhaaf ba'u taate yookaan hiriira nagaa ba'u taate akka hin hayyamamnee fi tarkaanfiin akka irratti fudhatamu waan agarsiisudha. Oduun itti aanu kiiloon 4 yookaan 4 kiiloon raafama hamaa keessa galuun dhagahamee jira. Raafama hamaa keessa galee irraa kan ka'e muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed eegdota isaa kan turan ari'uudhaan haarawaa gara kiiloo 4tti galchuun dhagahamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo gara aangoo dhufetti eegdota isaa Bashaasha irraa parsantii 50, Gondar irraa parsantii 50 taasisuudhaan filatee ture. Lolli naannoo Amaaraatti erga eegaleen booda isaan sadarkaa tokkoffaan eegduu isaa turan kan Gondar immoo ofirraa siisuudhaan kan warra Jimmaa kan warra Bashaashaa ofitti aansuudhaan eegduu sadarkaa tokkoffaa taasifatee ture. Amma immoo dhiibbaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti dhaqqabsiisee fi raafama hamaa kiiloo